raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka moltan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanneerra. Oduuwwan keenya har'aa keessattis baha Oromiyaatti sababa boonni dheerateef hongiin hammaachaa dhufeera. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Baateetti hidhattoonni mootummaa uummata saamuu itti fufanii jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar himan. Gujiitti waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee 4 to'ate. Kanneenii fi kan biroos qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya. Oduu isinitti himuun kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Baha Oromiyaa godinoota Harargee lamaan keessatti sababa boonni dheerateef hongeen hammaachaa dhufuu jiraattonni himan. Godina Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa keessatti keessumaa naannoowwan lafa gammoojjiitti bonni hammaachuu fi roobni dhabamuu isaatiin haroon gogee uummanni fi beelladoonni waan dhugan dhabuun miidhamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Godina Harargee Bahaatti jiraataan aanaa Gurraawaa tokko yaada bilbilaan raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin aanaalee godinichaa kan akka Gurraawaa, Maayyuu Mulluqqee, Burqaa Tirtiraa, Miinoo, Jaarsoo fi Baabbileetti bonni dheerachuu isaatiin hongeen hamaan mudatee beelladoonni dhumaa jiraachuu fi namni beelaaf saaxilamaa jiraachuu himan. Naannolee gammoojjii godina Harargee Bahaa hundummaanuu rakkoo keessa jirani. Fakkeenyaaf gaara mul'ataa gara aanaa Guraa gara rakkoo Barzalaa iddoo jedhamantu jira. Sumaan gara Mayyuu Mulluqqee iddoon jedhamu, Miinoo, Burqaa Tirtiraa ammas akkasumas gara Ona Jaarsoo kana achirraas Jaarsoodhaa fi Baabbilee iddoo kanneenittis beellee haalamaatu jira. Beelli kun sababni isaa tokko bonni dheerachuurraayi. Bonni dheeratee duratti uummanni gammoojjii kun bishaan roobaa kana haroo kuufatanii harootti kuufatanii kan dhugu loowwanis isuma san fayyadamu. Ammaan tan ammoo sunis hin jiru, loowwanis sababa kanarraa kan ka'e beelaaf dheebuudhaan dhumachaa jiru. Uummannis duratti kanuma horiin dhugu san namnis dhuga ture. Amma sanis uummanni haalamaa keessa jiru. Uummanni akkuma walirraa qabaniin osuma kaabooruu nyaatan illee hin qabne kanuma irraa wal jiraachisuudha. Pooliif qooda waliin jiraachaa jiru. Sababa hongee kanaatiin loowwan hedduun bishaan dhugan dhabanii dhumaa jiraachuu maddiitti namni illee miidhamaa akka jiru maddi kun himanii keessumaayyuu daa'immanii fi dubartoonni harma hoosisan rakkoo olaanaaf saaxilamanii akka jiran eeran. Loowwan baay'inaan dhumaa jiru. Daa'imman xixiqqoon warreen tajaajila argachuu qaban sababa hongee kanaatiin nyaata gahaan harkatanii bishaan dhuganii qabanii akkasumas haati ilmoo daa'ima loosistuu sababa kanaan ilmoo waan loosistuu jechuun nama nyaatee nama dhugeetu daa'ima isii kunuunfachuu danda'a. Daa'imman irraas rakkoo gahaa jira. Haadholee irra rakkoo gahaa jira. Loowwan irraas loowwan immoo sadarkaa dhuman irra gahaa jiru. Qaamolee mootummaa bilxiginnaas ta'ee dhaabbileen miti mootummaa hongeen kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu hubannoo qabaatanillee rakkinicha salphisuuf ta'ee furuuf birmannaan taasisan tokkollee akka hin jirre kan dubbatan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kun uummatichi hanga danda'een wal bira dhaabbatee wal jajjabeessaa akka jiru himan. Hagammaatti dhaabbilee mootummaa tokkolleen uummata kana gargaaran kan rafaraan tokkolleen isaanii jirani. Uummanni kun bilcheessinaa sun bilcheessu jira. Hagammaatti uummanni wal biraarra jiru. Loowwan filatti wanti biraareen hin jiru. Hundinuu loowwan biraaruutiin qabeenya kana biraaruutiin hundinuu walirra hin jirani. Lubbuu namaa oolchuudhaaf hanga danda'ametti uummatumaatu waan qabu walitti gumaachaa iddoo kanarra aanolee xiqqoo wayyaa qabanirraa walitti dhufanii wal jiraachisaa jiran malee dhaabbileen tokkolleen mootummaanis ta'e miti mootummaan uummata kana biraaruudhaaf wanti tokkolleen hin jiru hagammaatti. Beelladootaafis ta'ee namoota bakkasitti hanqina bishaanii fi nyaataaf saaxilamaniif gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu hubachiisaniirus. Tokko bishaan dhugaatii kan barbaachisaa. Lammaffaa loowwan kun margi jiru gammoojjiidha. Aduun akkasii jira waan ta'eef loowwan kanaaf ammaatti citaa dhaattee wanta loowwan kun ittiin jiraatan sunis barbaachisaa. Uummanni kun baay'inaan horsiisee bulaadha. Loowwan duratti qaaliidha sigalee gatii qaalitti gurguratu ture. Ammaan kana immoo loowwan geessaniitu maqaa harkisanitti gatii gabbaa ta'e tokkoon gatii gabbaatti gurguranii wanta godhaa jiru. Gabbuu sanatti waan danda'aatu hin jiru. Haala hamaa keessa jira.
Dhumarrattis mootummaan Bilxiginnaa birmannaa malee hungicha ammeessaa jiru badii uummata Booranaa fi Baaleerraan geessise osoo irra hin deebi'in dhimmichaaf yeroodhaan xiyyeeffannaa kennuufi akka qabu akkasumas dhaabbileen walgargaarsaa fi uummanni Oromoo uummata hongeen miidhamaa jiru kanaaf birmachuun rakkoo keessaa akka isaan baasu gaafataniiru. Mootummaan kun yoo uummata kana dhuguma aantummaa uummata kanaaf qabaatu taate osoo hongeen kun akka Booranaa fi Baaleetti babal'atee miidhaa hamaan geessisne gideedhaan to'achuudhaaf uummanummaan akka waliif birmataniif kaka'umsa akka godhuufis ta'ee dhaabbilee miti mootummaa kan jiranis ta'ee dubbisuudhaan akka uummanni kun baraaramu godhuu akka qabuun sila barbaada. Sun akka godhu beeki mootummaa aantummaa uummataa qabudha. Yoo mootummaan aantummaa uummataa qabaatee waan san godha. Kanaaf ammatti wanni barbaachisu uummanni ol bira dhaabbachuudha. Uummata kanatti waan qabaniin uummata bira dhaabbachuudhaan qabeenya isaanii lubbuu nama isaanii haa baraarfatanii jechuun ni barbaada. Wabii Waaqotu gabaasa. Uummanni Walloo gamaa gamanaan diina ofirraa qolachaa baroota dheeraaf saamamaa ajjeefamaa fi hidhamaa Oromummaaf waardiyyaa dhaabbachaa uummata diina gidduu jiraachaa jiru yoo ta'u yeroo kanattis hidhattoonni mootummaa poolisii idileerraa hanga raayyaa ittisa biyyaatti jiran waliin ta'uudhaan uummaticha saamaa fi ajjeesaa jiraachuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar baateerraa himaniiru. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kun akka jedhanitti Walloo aanaa baatee ganda jaldeetti jedhamu keessatti waraanni mootummaa manguddoo ganna 80 jalaa mana erga gubee booda re'oota 3 jalaa qalateera. Bara bulchiinsa mootummaa wayyaanee uummanni Walloo badii ilmaatiif abbaan dararamee hin beeku kan jedhan maddi kun barana garuu ilmaan keessan shaneedha jechuun manguddoonnii fi haadholiin mana hidhaatti darbatamanii dararamaa jiraachuu dubbatan. Kaleessa gaafa guyyaa dheengaddaa jechuudha. Ganda aanaa baatee ganda jaldeetii jedhamurra bahanii jaarsa waggaa 80 jalaa mana gubanii re'ee 3 jalaa nyaatanii qalanii nyaatanii waraanni mootummaa biyya akkana godhamaa jirutti uummanni sii shiftaatti nutti deemu jiramu sii mootummaa jira jedhama. Mootummaa wayyaaneefis namoonni hedduun gaara keessa biyya namaa keessa jiraachaa turanii namoonni hedduun dararaa keessa ture. Garuu bara san fakkeenya abbaa yoo balleesse ilmoon gaafatamee hin beeku, jaartiin gaafatamtee hin beeku, yoo ilmoon balleesse abbaan gaafatamee hin beeku, haadhi gaafatamee hin beeku. Bara ammaa kana garuu bara abbaan mucaan balleesse jedhanii abbaan hidhamee jaarsonni waggaa 80-70 ol ta'an namoonni hedduun manidhaa keessatti dararamaa jiran malee wanni jijjiirame jedhamu Walloorraan inuma hin jiru. Walloo magaalaa Sanbatee fi naannoo Ashiitti namoonni kurnaan lakkaa'aman waraana mootummaatiin irra deddeebiin jumlaan ajjeefamuun addeeffamaa dhufuusaa kan eeran namni kun maatiin reeffa akka hin awwaallannellee akka dhorkan ibsan. Dawwaa Caffaa keessatti hidhattoonni mootummaa qonnaan bultootarraa maallaqa guuraa kan jiru yoo ta'u qonnaan bultoota maallaqicha kanfaluu hin dandeenyeen isin shaneedha jedhanii namoota nagaa ajjeesuu irratti akka argaman mirkaneessan. Fakkeenya immoo gara Sanbatee namoonni hedduun duguuggaa sanyii godhamee namoonni 15 bakka tokkotti ajjeefamanii reeffi isaaniillee maatiin akka hin kaafanne kan godhamaa ture. Akkasuma Dawweettis namoonni 60 ol ta'an bakka tokkotti ajjeefamanii reeffi isaaniillee dhoorkamanii bakka taa'anii turanidha. Jijjiirame jiru Walloo irratti kana fakkaataa. Dawaa Caffaattis yeroo ammaa kana qotee bultoota ajjeesaa maallaqa irraa sassaabachaa yoo maallaqa hin kaffalle jedhan si shaneedha jechuudhaan uummata akkana jira malee jijjiirame jiru tokkollee hin jiru karaa Wallootiin jechuudha. Uummanni Walloo waggoota 4 hidhattoota Affaar waliin walwaraansarra jiraachuus himanii dabalataan hidhattoonni mootummaa maqaa shanee adamsuutiin qonnaan bultoota hojii qonnaa isaanii danqaa jiraachuu isaaniitiin uummanni Walloo rakkoo hamaadhaan marfamee rakkoo guddoof saaxilamee hiraarfamaa akka jiru dubbatan. Uummata Walloo rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Kaan gara ollaa isaa baqataa, kaan gara ollaa ganduma isaatti baqataa, garuu uummanni Walloo gara jalaan gara Affaar deemtu qabdu Affaarii Walloltaa, gara ol deemtu gara Amaaraa Walloltaa, walakkaa ana dhiphina hamaa keessa jiraa malee lolminuu buqqisa ture jechuudha. Lolmi waggaa 7 deemaa jira, waggaa 8 deemaa jira Affaar naannoo Affaarii jireenya. Kanarra darbee inni mootummaan amma godhaa jiru naannoo hundarraan jechuudha. Shanee balleessinee jechuun qotee bultoonni akka qonnaan qotanne godhamaa dhorkamaa jiru. Liban Jaarsotu gabaasa. Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaatti dargaggoota albuuda baasaa turan irratti biyyeen sidigaachuun lubbuun namoota 7 darbuun himame. Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaa ganda Bullaallaa Kajawaa iddoo addaa zoonii Baasoo Diimaatti dargaggoota albuuda baasaa turan irratti biyyeen jiguun lubbuun namoota 7 yoo darbu namoota hafan irratti ammoo miidhaa cimaan gahu FBC Afaan Oromootti gaafatamaa waajjira misooma albuudaa godina Baalee Bahaa waabeeffachuun gabaaseera.
ogeeyyiin ministeera albuudaa fi ogeeyyiin misooma albuudaa godinichaa qorannoo wayita gaggeessaa jiranitti dargaggoonni dhuunfaan hojiirratti bobba'an kunneen balaa kanaaf saaxilamuu kan eere itti gaafatamaan waajjira misooma albuudaa godina Baalee Bahaa Biraanuu Joobirraa balaan dargaggoota kunneen irra gahee gaddisiisaa ta'uu dubbateera. Haala qabatamaa iddoo albuudichaa qorannoodhaan sirriitti adda baasuun hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisuuf hojiitti galamee jiraachuu kan ibsu qondaalli kun balaa tasaa kanaan lubbuun namoota 7 darbuu maddiitti namoota 11 irratti miidhaa qaamaa cimaan gahuusaatiin wal'aansarra jiraachuu himeera jechuun kan gabaase Liban Jaarsooti. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee godina Gujii 4 guutummaatti to'atee jiraachuun gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan Bilxiginnaa Abaawo Shanee jedhee waamu aanaalee godinni Gujii qabdu 18 keessaa aanaalee 4 Wadaraa, Goorodoolaa, Gumii Eldelloo fi Sabbaa Boruu guutummaatti to'atee jiraachuu gaazexaan Riippoortar jiraattota godinichaa waabeffachuun Guraandhala 16 bara 2014 gabaaseera. Gabaasa Hawwii Qajeelaa Gurmechaa Gammachuu akka taanutti sinitti hima. Yeroo hedduu dantaa mootummaa qofa eegsisuuf hojjechuun kan beekamu gaazexaan Riippoortar waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee 4 to'achuusaa haa gabaasuyyuu malee waraanichi naannoo to'atee jirutti ajjeechaa, ukkaamsaa akkasumas namoota maallaqa qaban iyyafatee saamicha raawwachaa akka jiru eereera. Odeessa kanaan ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo fi hoogganaan zoonii lixaa Marroo Darribaa afgaaffii torban darbe keessa BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen odeeffannichi olola ta'uu ibsee waraanni bilisummaa Oromoo gocha akkasii uummata nagaa irratti dalagataanaan jiraachuusaarra dhabamuusaa wayya jechuun isaanii yaadatama. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo godinicha keessa socho'u tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qooden sochiin waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru cimaa deemuusaatiin kaabinee fi kaadireen godinichaa yaaddoo keessatti argaman irraa ka'uun duula olola sobaa qindeessuu irratti bobba'uu eega himee booda uummata ofii beela'ee nu nyaachisee kan ofii du'ee nu jiraachisee fi ummata sabbata saarraa hiikee nu hidhachiiseef kabajaa fi ulfinaan aarsaa ta'uuf irraa kan hafe hammeenyi qabaannuuf hin jiru jedheera. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa hammeenya lubbuu fi qabeenya ummataa irratti raawwate waraana bilisummaa Oromoo irratti haqachuuf yaalii taasifamuun ummanni waraanichi waliin jiraatu dhugaa jirtu tolchee waan beekuuf olola akkasiif bakka akka hin qabne raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Instituutiin Siinqee ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame yuuneskoon akka balaaleffatu gaafate. Ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame hidhattoota mootummaan ta'uu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa qorannoo taasiseen dhiyeenya kana beeksisee kan ture yoo ta'u, Instituutiin Siinqee xalayaa banaa yuuneskoof barreesseen ajjechaa jumlaa fi garajabina hidhattoota mootummaatiin abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame yuuneskoon akka balaaleffatu gaafateera. Abbootii gadaa Karrayyuu bakka tokkotti ajjeesuun aangawoota mootummaa bakka tokkotti ajjeesuurraa adda akka hin taane kan eeru xalayaan Instituutii Siinqee yuuneskoof barreesse kun uummanni Karrayyuu hooggansa dhabuu eeruun sirni gadaa hambaalee seenaa yuuneskoon galmeesse keessaa tokko waan ta'eef ajjechaan abbootii gadaa aggaammii hambaa fi beekumsa isaa balleessuuf raawwatame ta'uu beeksiseera. Instituutiin Siinqee adeemsa haqa abbootii gadaa barbaaduu keessatti yuuneskoon maddi akka dhaabbatu gaafatee tarkaanfii hambaa seenaa kana balleessuuf taasifames balaaleffachuu akka qabu erga hubachiisee booda hawaasni Karrayyuu haqa akka argatuuf qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu gaafachuu akka qabus waamicha taasiseera jechuun kan gabaase Liban Jaarsooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qabannee dhiyaannee kanumaan goolabneerra waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa halkan gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.